xiqqaa isinii qooduu barbaada. Kitaaba Wangeela Yohaannis lakkoofsa 11 irraanii waa'ee du'aatii Al'aazarii waliin qoodanna jechuudha. Bakka kanatti Al'aazar maqaan jedhamu kun Waaqayyoon si gargaareera hiika jedhu qaba jechuudha. Al'aazarii jechuun Waaqayyoon gargaareera, Waaqayyoon gargaaramteetta hiika jedhu qaba jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessatti yoo gara duubaa deebinee ilaalle Al'aazar maqaa jedhamu kanaan namoonni gara 3 waamamanii jiru. Tokkoffaa ilmi Aaroonii inni sadaffaan maqaa Al'aazar jedhamu kanaan waamamee jira. Lammaffaa irratti Al'aazar jedhamee kan waamame hiyyeessichi eega du'een duuba mirga Abrahaamii taa'e. Kitaaba keenyaa Luqaas 16 irraa yeroo dubbisnu hin argina jechuudha. Al'aazar maqaa jedhamuun waamamee jira. Inni sadaffaan obboleessa Maartaaf Maaramii ka amma waa'ee isaa kana nuti dubbannu kun Al'aazar jedhamee waamameera jechuudha. Kanaafuu akkuma isiniin jedhe hiikni jecha Al'aazar jedhamu kun Waaqayyoon gargaareera, Waaqayyoon gargaarameera hiika jedhu qaba jechuudha. Kanaafuu har'a warra abdii Waaqayyotti godhatamu wanni isaa du'eera osoo hin taane wanni du'e fakkaata. Abdiin duute ka fakkaata. Fayyaan sirraa duute ka fakkaata. Jireenyi sirraa du'e ka fakkaata. Hin du'e osoo hin ta'in humna du'aa kaa'e Yesuusiin yeroo kanaan jalqabee wanni keetii haareffamaa, wanni du'e fakkaate jireenya holata. Haaleluyyaa. Bakka kanatti Yesuus Kiristoos Al'aazar fi maatii isaa baay'ee jaalata ture. Jaalala isaanii kan ka'e waan baay'ee waliin dabarsanii jiran. Guyyaa tokko Al'aazar Yesuus isaan dhiisee gara biyya Biitaaniyaa jedhamutti hin deeme. Biyyi Biitaaniyaa jedhamu kun Yerusaalem irraa gara kiiloomeetira 3 fagaata. Yordaanos irraa ammoo gara kiiloomeetira 25 fagaatti. Yesuus Kiristoos isaan biraa hin deeme. Eeganni deemeen duuba Al'aazar baay'ee dhukkube. Eega Al'aazar baay'ee dhukkube lubbuu isaa du'aaf jiruu gidduu taateettuun itti ergan. Al'aazar kaati akka malee jaalattu. Baay'ee dhukkubeera jedhanii itti ergan. Eega itti erganeen duuba namni kun gara si dhaquuf guyyaa tokko deemsa guyyaa tokko itti fudhata ture. Yesuus akkuma ergaa kana dhaga'een hin dhufne. Achuma ture, bakkuma jirutti ture. Har'a wanni keeti kasirraa ture ka fakkaata. Bara baay'ee kasirratti lakkoofsiisa. Namoonni nagatanii deemani obduun kiyya bakka hin geettu, mul'ati kiyya bakka hin geettu.